Dilbata kaleessaa biyya Deenmaark magaalaa Kooppenhaagen keessatti waldorgommii fiigichaa walakkaa maaraatoonii taasifameen durbaanis dhiiraanis atileetonni lammii Itoophiyaa mo'anii jiru. Waldorgommii marsaa 8ffaadhaaf taasifame kanaan dhiiraan bara 2019 fiigicha qaxxaamura biyyaa addunyaa isa warreen umuriin isaanii waggaa 20 gadii irratti hirmaatanu kan mo'e Milkeessaa Mangashaa sa'aatii mataa isaa kan kanaan duraa fooyyessuudhaan daqiiqaa 58 fi sekoondii 58 xumuruudhaan tokkoffaa ba'ee jira. Milkeessaan dorgommii walakkaa maaraatoonii bara 2022 keessa yommuu tokkoffaa ba'ee moo'u inni kaleessaa isa lammataati. Amajjii bara 2022 as Yuunaayitid Steets magaalaa Hiwusteen keessatti fiigicha walakkaa maaraatoonii taasifame tokkoffaa ba'ee moo'uun isaa ni yaadatama. Fiigicha meetirii 5,000 fi 10,000 ni fiiga. Waldorgommii Kooppenhaagen kana bara 2021 tokkoffaa ba'uudhaan kan xumuran atileetota Itoophiyaati. Sa'aatii tokkoo fi daqiiqaa 6 fi sekoondii 13 xumuruudhaan tokkoffaa kan taate Taadduu Tashoomeeti. Sa'aatii mataa ishee fooyyessitee rikoordii haaraa galmeessuudhaan. Taadduun bara 2021 ji'a sadaasaa keessa isa taasisame maaraatoonii Baarseloonaa, bitootessa bara 2022 maaraatoonii Riyaadii atileetii mooteedha. Fiigicha meetirii 10,000tiinis bakka adda addaatti atileetii mootee beektudha. Fiigicha kaleessaa kana dubartootaan Tsiggee Gabrasalaamaa lammaffaa, Xiruyyee Masfin sadaffaa ba'aniiru. Dorgommii kana irratti atileetota tokkoffaadhaa amma 10ffaatti xumuran keessaa 6 isaanii atileetota Itoophiyaati. Sintaayyoo Xilaahun 6ffaa, Anchaalem Hayimaanoot 7ffaa, Beetaliheem Afenugus 10ffaa ba'aniiru. Waldorgommii Kooppenhaagen kana bara 2021 dubartootaan tokkoffaa ba'uudhaan kan moote Sahay Gammachuu Itoophiyaarraayi. Hawwii Fayyisaa yeroo sana gadi ta'e kan biyyoottan bahaa fi walakkeessa Afrikaa yookiin isa Seekaafaa jedhamee beekamu irratti hirmaatan. Fulbaana 30 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti fulbaana 20 bara 2015 jalqabee amma onkoloolessa 19 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo onkoloolessa 9 bara 2015tti Itoophiyaa keessatti taasifamuuf jira. Tapha istaadiyoomii Abbabaa Biqilaatti taasifamu kanarratti biyyoottan 10tu hirmaata. Waldorgommii kana gareewwan mo'atan 2 godinicha yookiin Seekaafaa bakka bu'uudhaan bara 2023 ji'a eebilaa keessa biyya Aljeeriyaa keessatti waldorgommiin ardii Afrikaa kan dargaggoota waggaa 17 gadi Konfedereeshiniin Kubbaa Miilaa Afrikaa yookiin CAF qopheessu marsaa 15ffaa irratti hirmaatu. Tapha Finfinneetti taasifamu kanarratti biyyoottan hirmaatanii garee 2tti qoodamanii jiru. Garee tokkoffaa keessa Itoophiyaa, Taanzaaniyaa, Eertiraa, Somaaliyaa fi Sudaan kibbaatu jiru. Garee lammaffaa keessa Ugaandaa, Jibuutii, Ruwaandaa, Sudaanii fi Burundiin ramadamanii jiru. Guyyaa jalqaba taphichaa Eertiraa fi Somaaliyaan, Itoophiyaa fi Taanzaaniyaan akka taphatanii sagantaa taphichaaf qophaa'e irraa baruun danda'ameera. Haaluma wal fakkaatuun gareen kubbaa miilaa biyyaalessaa Itoophiyaa kan taphattoonni umuriin isaanii waggaa 23 gadiis torban kana keessa biyya biraatii wajjiniin tapha taasisuudhaaf deemu. Tapha Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Afrikaa yookaan CAF bara 2023 Morookoo keessatti qopheessuu fi darbuudhaaf fulbaana 22 bara 2022 yookiin akka lakkoofsa Itoophiyaatti fulbaana 12 bara 2015 gareen Itoophiyaa garee Dimokiraatik Rippaabilik Koongoo wajjiniin tapha gulaalaa istaadiyoomii Abbabaa Biqilaa keessatti akka taasisan beekamee jira. Taphni Konfedereeshinii Kubbaa Miilaa Afrikaa yookaan CAFiin jalatti taasifamu kun kan jalqabame bara 2011. Taphicha yeroo jalqabaatiif kan qopheessite Morookoo yommuu taatu biyyoottan 8 irratti hirmaatanii garee biyya Gaaboontu moo'e. Taphichi waggaa 4 taasifama. Bara 2015 Seenegaal keessummeessite Naajeeriyaan moote. Bara 2019 Masir qopheessite